Egaa har'a baay'ee waan natti toleef obsaan kana caqastan abdiin qaba. ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። የኢትዮጵያ ካራቴ ፌዴሬሽን በጣም እናመሰግናለን፣ በጣም እንወዳለን፣ በጣም እናከብራለን። ማስተር መስራሻና የተከበሩ ሙሉነህ ጉሳኤ በጣም እናመሰግናለን፣ ከልብ እናመሰግናለን ማለት እፈልጋለሁ። ዱራን ዱርሴ ረቢ ምን ተከጀላን ዶኸኔፍ ገለና ያገው ጉያ አራንተና ኢትዮጵያ ካራቴ ፌዴሬሽንን ቀርሺ ኩማ ኩዳን በዳሰኑ ከነኒ ጅረኒ ኢትዮጵያ ካራቴ ፌዴሬሽንን bakka jiranirraa iddoo nuti jirrutti qarshiiwwan kudhan badhaasanu kanneen jiran. Kabajamoon Mul'oonaa Gosaayee akkuma asirratti agartan akkaawuntii dhuunfaa isaanirraa qarshiiwwan kudhan badhaasa yookaan shillimaata nu kanneen jiranii hedduu galatoomaa jechuun ni barbaanna. Jalqaba irratti namni nan galatoomfachuu barbaadu nama kaaraatee kana keessatti natti laffee jalqaba akka kiyyaa kanarraa qabeen asirrees hedduu galanni isaaf haa ga'u. Itti aansuudhaan Maaster Abdii Kamaal lafaatii inni nuti laffeen sadarkaa irraa kana geenye. Isaanillee hedduu galatoomfachuun barbaada. Akkasuma obboleeyyan kiyya saayibban kiyya kan kaaraatee hojii dalagaa ture. Lifaatii nuti waggaa dheeraa hojii lafaa turre lafatti nafne. Kanaaf obboleeyyan kiyya hundaa galatoomfachuu barbaada. Viidiyoon tun viidiyoo galataati. Kanaaf hundi keessanuu sheer naa godhaa isiniin jechuu baadhullee sheer akka gootan abdiin qaba.